mootummaa federaalaan aanichatti bobbaafaman jiraattota irratti dhukaasaa banuun namoota hedduu irratti miidhaa cimaa dhaqqabsiisuun isaanii beekameera. Uummanni aanichaas lola bifa qindaa'een irratti badame kana qolachuuf falmaa jabaa taasise. Odeeffannoon jiraattota aanicharraa nu dhaqqabe kun akka mul'isutti milishaanii araddaa warra guyyee Muhammad Yusuf Addee namni jedhamu gochaa gara jabinaa humni raayyaa ittisaa qeerroo harka qullaa jiru irratti raawwataa ture qolachuuf tarkaanfii fudhateen sadii galaafatee ofiis wareegamuun himameera. Poolisii Oromiyaa fi poolisii federaalaa gidduuttis walitti dhukaasni jabaan akka ture jiraattonni kan isaanii himan. Hanga oduun kun qindaa'etti qeerroorraa namni lama, poolisii Oromiyaarraa namni tokko akkasumas milishaa gandaarraa namni tokko wareegamuun yoo himamu gama waraana agaaziitiin 7 galaafatamuu jiraattonni dubbataniiru. Namoonni hedduun madaa'uunis mirkanaa'eera. Rakkoo aanaa Gursumitti mudatee fi miidhaa cimaa dhaqqabe jedhame kana aangawoota naannoo irraa qulqulleeffachuuf yaaliin goone hin milkoofne. Godina Shawaa Bahaa magaalaa Adaamaa ganda bokkuu shananitti sababa ijaarsa seeraan alaa jedhuun aangawoonni mootummaa manneen jiraattotaa diigan. Wallabdee sababa kanaan mudateen ammoo jiraattota irraa miidhaan garaagaraa dhaqqabeera. Qeerroon naannichaas daandii gara sallaatti geessu cufuun mormii isaanii dhageessisaa oolaniiru. Muhammad Fantaalle. Godina Shawaa Bahaa magaalaa Adaamaa ganda bokkuu shanitti sababa mana addeessaa ijaartan jiruun mootummaa wayyaanii mana jiraattota nagayaa yoo diigu jiraattonni immoo gaafii mirgaa ka'ee ofirratti gaafataniin walitti bu'iinsa uumameen namni tokko rasaasa poolisaatiin madaa'uu maddeen keenya gabaasan. Karoora mootummaa wayyaanii qorannoo manneen seeraa ala ijaaramanii sababa jedhuun poolisoonni mana namarra deemanii nama qoratan mana hordofaa taliilaa dhufuun mana kee seeraa ala ijaartee diigamuu qaba yoo jedhaniin odoo lubbuun jiru mana kiyyan irratti hin diigdan jedheen gaafa didu rasaasatti roobsuun akka madeessanidha kan namni Adaamarraa dubbisne nutti hime. Ani jalqabaa kana mana caraqaa ijaarsadhaan mucaa bira dhaqanii mucaa dubbisanii lafa kiyya irratti ijaarrachuu mirgan qaba jedhee mucaan ijaaruu gaafa jalqabu poolisiin rukute rasaas maan rukutanii kan booddee maatiin ollaan iyyee birmaatee uummanni tooree ba'ee achirraa gana namni mucaan maa rukutama jedhee ba'ee karaa guutuu cufanii uummanni illee dhaadannoo akkuma jiru ijoolleen dargaggoon qeerroo yaa'ee dhaadannoo poolisiif uummata gidduu poolisi bu'iinsi dhalatee asirratti uummanni tooree kun ammoo gara wannaa jijjiiramu jecha dhaadannoo jijjiiratee lafa isin miidhagsuun dandeessanii akkamiin isaa irratti ijaarame jedhanii uummanni illee wanni jedhanii namni deemsuu rasaa taarree malee. Rofaa maasaaniitti gara mana yaalaa deemu jira. Hordofaa taliilaatis miidhaa cimaadha kan irra gaheem. Hordofaan rasaasa lamaan yoo rukutamu rasaasni tokko afaan gubbaa yoo rukutu rasaasni lammataa immoo naannawa kalee keessa akka madeessadha. Odeeffannoo nu dhaqqabe kan addeessitu. Hanga odeeffannoon kun nu dhaqqabetti hordofaa taliilaa lubbuun jiraachuuf hospitaala Adaamaatti wal'aanamaa akka jirutu himame. Sababa kanaan wal qabateen qeerroon naannichaa karaa Adaamaa gara Asallaa deemu cufuun sagalee diddaa dhageessisaa oolanii jiru. Erga hordofaan rasaasa rukutamee booda qeerroon magaalaa Adaamaa mormii gaggeessaniin konkolaataa fe'iinsaa lama kan sukkaara baatee deemaa jiru. To'annoo jala oolchuunis odeeffannoo arganne kan birooti. Qeerroleen hiriira irratti hirmaatanis sagalee dhaadannoo hedduu dhageessisaa oolanii jiru. Dhaadannoowwan dhageessifaman keessaa oduu lammiiwwan keenya kun naannoo Sumaalee keessaa buqqaafamaa jiranu asitti qe'ee teenyarraa nu buqqisuun haa dhaabbatu. Lafa teenya irratti ni duuna, dhugaaf duuna, ni bilisoomna jecha sagalee diddaa dhageessisaa turanii jiru. Kan biraatis immoo gabaan loonii har'a magaalaa Adaamaatti dhaabbattus mormii qeerrootiin fashalooftee jirti jedhu warroonni yaadannoo gumaachan. Yeroo ammaatis bokkuu shanan humna waraana raayyaa ittisa mootummaa wayyaanitiin guutamtee akka jirtu maddeen keenya Oromiyaa miidiyaa neetwoorkitti himan. Gaaffii barattoota madaalesaaf maluun ilaalamuu dhabuun rakkoo naannoo dhaabbilee barnoota olaanootti mudatu hammeessaa jiraachuun himame. Barattoonni yuunivarsiitii madda walaaboo fi harmaa gaaffii isaanii toora sirriin deebii argataa waan hin jirreef barumsa addaan kutuuf dirqamuu isaanii beeksisaniiru. Abdusalaam Hasan. Biyuma keenya irratti shira garaagaraa xaxuun tasgabboofnee akka nuti barumsaa hin hordofne nu taasisaa jira jechuun barattootni yuunivarsiitii komii isaanii dhageessaa jiru. Dhaabbilee barnoota olaanoo keessatti nuti tasgabboofnee akka hin baranne boqonnaa sammuu nu dhoowwuun barumsa keenya dhiisnee gara maatii keenyatti deebi'uuf dirqamaa jirra jechuun barattootni yuunivarsiitii madda walaaboo Oromiyaa miidiyaa neetwoorkiif yaada laataniin. Akka yaada barataa yuunivarsiitii madda walaaboo kanaatti dhimmi qorumsaa mirkaneeffannaa ga'umsaa yookaan si'oosin barumsa yuunivarsiitii xumuranii eebbifamuuf kennamu kun mataa isaatiin maal akka ta'e akkamitti akka kennamu eenyu akka kennu ulaagaan isa dabruuf guutamu maal fa'aa wanti jedhu ifa miti.
Adeemsa waliigalaa waan haaraa dhaabbilee barnoota olaanoo keessatti jalqabaa jiru kana karaa guutuu ta'een barattoota mariisuu fi hubannoo qabsiisuun itti gaafatamummaa ministeera barnootaati kan jedhe barataan kun odeeffannoo qulqulluu dhabuudhaan rakkoo yeroo ammaa yuunivarsiitiiwwan biyyattii keessatti uumamaa jiruun barumsa keenya addaan kunne galuudhaaf dirqamnee jirra. Barattootni yuunivarsiitii Madda Walaabuu erga barumsa isaanii addaan kutanii torbee lammaffaa eegalleerra kan jedhe namni kun torbee dabre gaaffii mirgaa dhiyeessuu fi sagalee isaanii dhageessifachuu isaanii qofaan waraanni wayyaanee mooraa seenuun bombii haaraan barattoota haleeluun ijoolleen baay'een miidhamanii hospitaala jiraachuus dubbata. Yeroo ammaa humni waraanaa wayyaanee mooraa yuunivarsiitii keessa qubsiifamee bakka jirutti afaan qawweetiin dirqamnee barumsa hin barannu jechuun barattootni halkan edaa uffataa fi waan qaban dallaa irraa yaafachuun gara maatii isaanii imalaa jiru. Namoota uffataa fi qabeenya qabu yuunivarsiiticha keessaa baafachuun gara maatii isaatti imalaa jiru keessaa nama tokko kan jedhe barataan kun ijoolleen hundinuu waan qaban baafachuun gara maatii isaaniitti deemuuf murtii waliigalaa irraa dhaqqabaniiru. Haalli manneen barnootaa keessa jiruun barattootni shororkaa hamaa keessa jiraachuu kan dubbate maddi kun gama yuunivarsiitiis ta'ee qaama biyya bulchaa jiru irraa qaamni isaan dubbisee fi kallattii furmaataas akeeke akka hin jirres dubbata. Haaluma fakkaatuun barattootni yuunivarsiitii Amboo barumsa isaanii addaan kutaniiru. Gaaffii mirgaa barattootni karaa nagaan gaafataniif deebii quubsaa kennuu dadhabuu fi gaaffii barattootaa humna waraanaan ukkaamsuuf yaaluun barattootni akka barumsa isaanii addaan kutaniif isaan dirqamsiseera. Haalli jimaata irraa yookiin immoo torbee darbeerraa kaasee dhimma si'oosiin kan wal qabate yuunivarsiitoolee olaanoo adda addaa keessatti illee kan wal qabate ta'uu isaati. Haa ta'u akka magaalaa keenyatti yuunivarsiitoonni barumsa dhaabanii kan jiran yoo ta'u ammaatti mooraa keessaa kan hin baanee fi guyyaan har'aa immoo kan hin beekamne ta'uu isaati. Akkuma beekamu ba'uun isaanii kan hin dhabnee fi barattoonni mootummaa haayiskuulii yookiin piriipirraan kanas hundumtiyyuu guyyaa kaleessaa barumsa dhiisanii kan isaan galan ta'uu isaati. Guyyaa kaleessaa irraa barumsa hin barannu jedhanii addaan kutanii galuu danda'aniiru. Yuunivarsiitii Jimmaa fi Haroomayaattis barattootni guutumaan guutuutti barumsa addaan kutaniiru. Yuunivarsiitii Jimmaa mooraa teknootti sagalee guddiftuudhaan magaalaa keessa deddeemuun barattootni gara dallaa akka deemanii fi hin barannu jedhanii akka mallatteessanis gaafatamaa jiru. Barattoota magaalaa keessa deddeeman irrattis tarkaanfii kan fudhatan ta'us akeekkachiisaa jiru. Barattootni yuunivarsiitii Haroomayaa guyyaa kaleessaa irraa kaasanii roorroo diddaa fi mooraa yuunivarsiitichaa gadi dhiisanii ba'an qeerroon naannichaa laaqana nyaachisuun konkolaataa yabbisanii gara maatii isaanii geggeessaa jiraachuu kan himan barattootni deeggarsaa qeerroon naannichaa isaaniif taasisaa jiruufis galateeffataniiru. Mormiin barumsaa dhaabuu fi mooraa gadi lakkisanii ba'uu dabalate kun qaama dhimmi ilaaluun laallamee falli ittiin kennamu taanaan rakkoo hamaa uumuu akka danda'u xiinxaltootni siyaasaa raagaa jiru. Yuunivarsiitii Jimmaatti barattoonni damee barnoota teekinooloojii fi qonnaa loltoota federaalaa fi poolisii Oromiyaatiin reebichi nurratti raawwatame jedhan. Kanaan duras gaaffii mirgaa gaafataniif dhiibbaa garaagaraa keessummeessaa turuu isaanii himaniiru. Usmaan Baayyoo. Barattoonni yuunivarsiitii Jimmaatti damee teekinooloojii fi qonnaa barachaatiin turan reebichi hamaan loltoota federaalaa fi poolisoota Oromiyaatiin nurratti gaggeeffamaatiin jira jechuun dubbatan. Akka barataan Oromoo tokko kan yuunivarsiitii Jimmaatti baratuu fi yeroo ammaa kana ammoo mooraadhaa baqadhee hawaasa keessatti dhokadheetiin jira jechuun dubbatu odeessa nuuf kennetti haala akkaan hamaa keessatti argamna jechuun yaaddoo qaban ibseera. Barattoonni kunneen asiin dura sababa qorumsa siyoosii jedhamu wal qabatee bulchiinsa yuunivarsiitichaatiin warroonni muummee IT yookiin Information Technology baratan bifa haaraan galmaa'uudhaan barnoota isaanii eegaluu kan danda'an sababa jedhuun beeksisa maxxanfameetiin ture wal qabatee qaama dhimmi ilaalu karaa seera qabeessa ta'een gaafachaa turullee furmaata hin arganne jedheera. Akka jecha barataa kanatti gaafii gaafanneef furmaata waan dhabneef mooraa yuunivarsiitichaa gadi dhiibnee ba'uudhaaf dirqamne kan jedhu yoo ta'u magaalaa keessatti guyyootaaf bakka bulullee dhabnee roobaan dhaanamaa guyyoota lamaaf turreera jechuun dubbateera. Carraan nuti qabnu jedha barataan nuti achirraa dubbifne kun barnoota keenyas dhabnee mooraadhaan alatti jiraachuun kun ulfaataa waan ta'eef meeshaalee dhuunfaa kennaa kan ta'an kanneen akka uffataa fudhachuuf waytii gaafii dhiyeessinutti qaamota eegumsa mooraa sana irratti ramadamaniin ittifamaa turreera jedha. Furmaata biraa waan hin qabneef guyyaa har'aa barattoonni muummee teekinooloojii fi qonnaa barachaatiin turre kanneen lakkoofsaan danuu taanu gocha kana mormuuf waytii hiriira baanetti loltoonni federaalaa boombii aaraa nutti darbachuun poolisoonni Oromiyaas isaa wajjin ta'uudhaan barattoota hedduu irratti uleedhaan reebicha hamaa raawwachuun ijoollee danuu irratti miidhaan qaamaa ga'eera jechuun dubbateera.
Barataan kun itti dabaluun barattoonni hedduun loltoota wayyaaneetiin qabamanii jumlaadhaan manneen hidhatti guuramaatiin jiru jedheera. Barataa yuunivarsiitii Jimmaa Darmee Teekinooloojiiti. Barattoota mana namaa jira. Siyaasaa kan dinnan osoo deebii siyaasaa kan hin kenne jalqaba egzaamii mormine turre beeksisa san mormineeti galmaa'us dinnan kana booda barataan galmaa'ee ID hariyoon fudhatan tajaajila yuunivarsiitichaa kan arganne beeksisee jira yuunivarsiitii. Mooraas nu galchuu didan haala bulu jira guyyaa lama fa'a lamallee kaleessa galgala nutti roobaa bule dhiignee akka meeshaa keenya nu baasan gaafannee turre meeshaa keenya akka nu kennaniif hiriira baane poolisiin Oromiyaa boombii aaraatti Barattoonni sababa kana hidhamanoo jiru kan reebamanii alatti. Hedduudha lakkoofsaan qaban hedduudha. Dhumarratti barataan kun dhaamsa isaatiin barattoonni kunneen lubbuu isaanii oolfachuuf jecha gara hawaasatti baqachaatiin waan jiraniif hawaasni magaalaa Jimmaa ijoollee isaaniitti baqataniif dahannoo kennuudhaan lubbuu isaanii loltoota diinaarraa akka oolchanis gaafateera. Hawaasni magaalaa Jimmaatiif ijoollee keenya qabatee mana isaanii seentee akka gabbaasee poolisootaa fi ummata bineensa kana bakka hin kennine dhaamsa kana murtaa'e. Dhaamsiin poolisoota Oromiyaatiif ta'u meeshaa keenya nu baasuudhaaf akka nu gargaaran meeshaa keenya qofa fudhannee galuu barbaanna nuti kanaan booda biratti hin barbaannu. Jiraattonni godina Booranaa aanaalee garaagaraa dararaa humna addaa poolisii Somaalee fi waraana mootummaa federaalaa nurratti raawwatamu haa dhaabbatu jedhan. Jiraattonni godinichaa hiriira mormii ba'uun diddaa sirna baay'ee Itoophiyaa irratti qabanis mul'isaniiru. Fayyisaa Eliyaas. Ajjechaa fi hidhaan poolisoota humna addaa naannoo Somaalee mootummaa wayyaaneetiin deeggaramuun uummata Oromoo irratti raawwatamaa jiru haa dhaabbatu jechuun godina Booranaa aanaalee garaagaraa keessatti hiriirri mormii jabaan gaggeeffamaa jira. Hiriirtonni dhaadannoolee garaagaraa mootummaa balaaleffatan dhageessisuu fi bulchaan godina Booranaa aangoo irraa akka ka'u hiriira kana irratti gaafatan. Mormiin kun torbaan dabre irraa kan jalqabe hoggaa ta'u isaa irraa kan adda isa taasisu immoo qaamoleen nagaa kanneen akka poolisii Oromiyaa hawaasa waliin tahanii nageenya hiriirtootaa eeguun hiriirichi tasgabbii fi naamusaan akka xumuramuu taasisaniiti jiran jechuun maddeen gabaasan. Guyyaa godina Booranaa waltallee keessatti dandeettii keessatti lafa jalqabee qabiinsiwamee dhaadannoo garaagaraatiin xumuramanii jiran adeemoonni daangaan keenya naannoo Oromiyaa kabajan irraa naannoo Somaalee irraa kabajuu qabanidha. Poolisiin itti raayyaa uummata Oromoo irratti dhufaas jedhee nagaa fudhatudha. Bu'uuraaleen misooma garaagaraa maqaaf dhaabbatanii wanti muranii karaa cafanii xumuramedha. Itti dabaluun namni kun akka himutti yoo xiqqaate gara aanota godina Booranaa 8 kan taantu hiriira kanarratti hirmaatee jira. Aanota kanneen akka Yaa'aa Balloo, Aanaa Dhaatii, Aanaa Dirree fi Aanaa Taltaallee akkasumas kanneen hafan mara keessatti dhaadannooleen bifa wal fakkaatuun kan gaggeessaa jiran ta'us himan. Mormii cimaa hawaasa Taltaallee keessatti deemaa jiru kanaanis qabeenyi hawaasaa kan alagaan saamamaa jiru akka dhaabbatu gaafatan hiriirtonni. Hiriirri kun kan uummanni magaalaa fi baadiyyaa bal'inaan irratti hirmaataa jiran ta'uu fi hawaasni diddaa sirna biyya bulchaa jiru irratti tokkummaan dhageessisuun hanga Oromoon mirga abbaa biyyummaa isaa gonfatutti qabsoon eegalame itti fufaas jiran. Akka maddeen keenya gabaasanitti irra caalatti aanaa Taltaallee keessatti hawaasni guutummaan guututti mormii tana kan dhageessisaa jiran ta'uu fi kaayyoon hiriira kanaa inni guddaan daangaan Oromiyaa akka kabajamu mirgi abbaa biyyummaa haa kabajamu kolleejjiin barnoota barsiisota Yaa'aa Balloo cufamee akka banamuu fi bu'uuraaleen misoomaa kanneen jalqabame osoo hin xumuramin karaatti hafee xumura haa argatu jechuu fi kan kana fakkaatan ture. Hanga oduun tun qiddoitutti hiriirri aanota godina Booranaa magaalaa garaagaraa keessatti tahe naga qabeessa. Haaluma wal fakkaatuun guyyaa irraa godina Harargee Bahaa aanaa Ameettaa magaalaa Calanqootti hawaasni bal'aan hiriira bahuudhaan mormii isaanii dhageessifachaati oolan. Gaafiin barattoota gaafii sirriitiin hidhamtoonni siyaasaa hundi haa hiikaman. Mirgi keenya nuuf kabajamuu qaba. Wayyaaneen lola nurratti bante haa dhaabdu. Ajjechaa fi hidhaan mootummaa abbaa irreetiin nurratti raawwatamaa jiru nurra haa dhaabbatuu fi sirni bulchiinsa TPLF xumura akka argatus gaafatan. Godina Harargee Bahaa aanaa Kombolchaa magaalaa Malkaaraafuutti hawaasni sababa jijjiiramuu giddugala gabaa kuduraa fi muduraatiin wal qabate hiriira bahuun mormii dhageessisaa oole. Bulchiinsi aanichaa qeerroo waliin marii taasiseen giddugala gabaa kuduraa magaalaa Hararitti jijjiiramee ture Malkaaraafuutti deebisuuf qindoominaan kan hojjetu ta'uu beeksiseera. Muhammad Fantaallee bal'ina oduu kanaa qopheesseera.
Godina Harargee Bahaa aanaa Kombolchaa magaalaa Malkaa Fuutti hawaasni hiriira nagaa bahuun shiraa fi dabaabbootiin qabeenyaa mootummaa wajjin ta'uun uummata irratti dalagaa jirtu balaaleffatan. Hiriira kana irrattis barattoonni mana barumsaa sadarkaa lammaffaa fi kolleejjii baay'inaan argamuun sagalee diddaa dhageessanii jiru. Poolisoonni Oromiyaatis gaaffii hawaasaa fudhachuun nagaa hawaasaa karaa nagayaatiin eegutu ibsame. Shirri mootummaa wayyaanee abbootii qabeenyaa wajjin xaxxe jiddu gala gabaa kuduraa fi muduraa kan turte magaalaa aanaa Kombolchaa Malkaa Raafuu hubeera jechuun jiraattonni kan dubbatan. Mootummaa wayyaanee giddu gala gabaa kuduraa fi muduraa magaalaa Malkaa Raafurraa gara magaalaa Hararitti jijjiiree jira. Akka yaada maddeen keenyatti hawaasni sababa jijjiiramuu giddu gala gabaa kuduraa fi muduraatiin wal qabate hiriira nagaa bahuun sagalee diddaa dhageessisaa ooleera. Qeerroo fi bulchiinsi mootummaa aanichaa walii galuun jiddu galli gabaa kuduraa fi muduraa duraan gara magaalaa Hararitti jijjiirame ture. Hatattamaan gara magaalaa Malkaa Raafuutti akka deebi'uuf marii gaggeessanii jiru. Marii kanarrattis hojjettoonni mootummaa waajjiroota fi sektoroota aanaa keessa hojjetan gaaffii hawaasaa fudhachuun giddu galli gabaa kuduraalee fi muduraalee gara magaalaa Malkaa Raafuutti akka deebi'uuf sagalee tokkoon walii galtee irra gahuutu gabaafame. Dhiiga guddaa ba'anii fi loluma barattoonni gammaddii onaa aanaa Kombolchaa fi Toonii Haayiskuulii waliin ta'uudhaan barattoonni aanaa kolleejjiidhaa mana barumsaa haayiskuulii dhaqanii jimmi barattoonni irraa barattoonni Oromoo Olumaa jiru kan kaayyoon hiriira inni guddaan jiddugalli gabaa magaalaa Kombolchaa irraa gara Hararitti gale. Gabaa kuduraa fi muduraa ta'anii fi uummata keenya kan daangaa irra tumaa jiru akkasuma lammiilee keenya kana kan daangaa irra tumii jiru kana jedhanii barattoota dhiibbeennitti kanaaf jecha baay'ee jechuudha. Bulchiinsi dhufee jidduutti waan rakkoon bultonni birantii keessumattuu bulchaa aanaa Kombolchaa kan ta'an obbo Biniyaam Nagaash sagalee qeerroo fudhachuun miira aantummaa hawaasaa qabuun rakkoon jiru hunduu akka furmaata argatuu fi hamma dandameen tokkummaan cimnee gara fuulduratti tarkaanfachuu akka dandeenyu jechuun yaada gaarii hawaasaa akka laatanis maddeen ifa godhan. Bulchaan aanaa dabaluun daldaltoota kuduraa fi muduraatii fi abbootii qabeenyaa wajjin marii gaggeessuu isaanii hawaasaa ifa taasisuun dhihootti giddu galli gabaa kuduraa fi muduraa magaalaa Kombolchaatirraa Hararitti deebitee hatattamaan gara magaalaa Malkaa Raafuutti akka deebitus dhaamsa dabarfachuu isaanii maddeen keenya Oromiyaa miidiyaa neetwoorkiitti himan. Hawaasnis immoo yaada fi jajjabina argataniif gammachuu ibsachaa waa dangalame gara hojiitti akka nuuf hiikamu jechuun dhaamsa dabarfatanii jiru. Hiriira fi marii kanarrattis barattoonni mana barumsaa sadarkaa lammaffaa kolleejjii fi hawaasni bal'inaan hirmaachuun gabaafamee jira. Gara oduu keenya isaa xumuraatti wayitaa ceenu ammoo baqattoonni Oromoo Somaaliilaand keessa jiraatan ammallee haala yaaddessaa keessa jiraachuun isaanii himame. Humnoonni bulchiinsa biyyattii baqattoota ja'a sababa gahaa malee akka hidhanis baqattoonni Oromoo garas jiran OMN'tti himaniiru. Bardi Yusuf. Bulchiinsa Somaaliilaand Hargeysaa keessatti baqattoonni Oromoo jaha akka hidhaman himame. Rakkoon baqattoonni Oromoo Hargeysaa yeroo dheeraaf qabaachaa turan dhiheenya kana kan fooyya'e fakkaatus guyyoota lamaan kana garuu dulli baqattoota irratti banamee akka jiruu fi baqattoonni Oromoo seeran UNHCR argiyatti galmayan jaha hidhamuu namni achirraa dubbifne tokko Oromiyaa miidiyaa neetwoorkitti himee jira. Humnoonni mootummaa immigireeshin irraa tahan baqattoota qabaa akka jiranii fi erga qabanis maallaqa guddaa gaafachuu kanneen achirraa dubbifne nutti himan. Dhalattoota Oromoo baqattummaan Somaaliilaandii magaalaa Hargeysaa keessa jiraatanii fi waraqaa xalaa UNHCR qaban amma hidhaman jedhaman kana maqaa tarrisuun namni kun akkanatti ibsa. Akkuma beekamu baqattoonni Oromoo Somaaliilaandii magaalaa Hargeysaa keessa jiraatan yeroo garaagaraa rakkinoota baay'eef saaxilamaa turuun isaanii yaadatama. Akkasuma yeroo baay'ee humnaan qabanii gara biyyaattis deebi'uun ni yaadatama. Akkuma ji'ootam dabran keessatti mootummaan Somaaliilaandii baqattoota Oromoo seeraan galmaa'anii biyyattii keessatti jiraachaa jiran seeraan ala biyya keenya keessa jiraatan jechuudhaan hidhanii reebaa saamaa turanii. Akkasuma ammas guyyaa lamaan dabran kana keessatti baqattoota Oromoo magaalattii keessa jiraatan qabanii hidhaatii jiru. Hanga ammaatti namoota jahatu immigireeshina biyyattiitti hidhame. Isaanis Iskandar Abdallaa, Jibril Abdimalik, Jamal Ahmad, Hassan Muhammad, Abdii Mahamadii fi Dhugoomsaa Ahmad Jaamuu jechuudha. Jarri kun hundinuu jara baqattummaan isaanii beekamtee ulaagaa baqataa kamiyyuu guutanii biyyattii keessatti jiraachaa jiranii jechuudha. Garuu poolisoonni biyyattii sababa tokkoon malatti qabanii immigireeshinaa biyyattiitti hidhanii jiranii. Gama biraatiin baqattoonni tajaajila hawaasummaa kan akka fayyaa fi barumsaa dhabuun yeroo dheeraaf rakkataa akka jiran dubbatu. Manni barumsaa daa'imman baqattoota akkatti barataniif bu'uureffamee ture erga hojii dhaabee ganna tokko tahuu fi ilmaan Oromoo umriin isaanii daaddaa barumsaaf gahee jiru mana barumsaa dhabuudhaan
manatti hafanii akka jiran namni kun dabaluun nutti hime. Rakkoon kun akka furamuuf gaafannee waajjira UNHCR furmaata nuuf laaturraa duubatti harkifatee jechuun komatan. Gama gargaarsa tajaajila wallaansa fayyaa ilaallatuunis dhaabbanni dhimma baqattootaa UNHCR baqattoota 17,000 keessa guyyatti nama 7 qofaaf carraa wallaansaa kennuun rakkoo jiru daran hammeessee jira jedhan. Baqattoonni Oromoo Somaalilaand mirga dhala namaa mulqamuun erga rakkoon Oromiyaa fi bulchiinsa naannoo Somaalee Itoophiyaa jidduutti dhalate rakkoo cimaa mudatee keessummeessaa akka jiran ni beekama. Humnoonni bulchiinsa Somaalilaand tarkaanfiilee baqattoota ajjeesuu, hidhuu, saamuu fi qabanii sirna jalaa baqatan wayyaanetti kennaa akka turan gabaasaa turuun keenya ni yaadatama. Hidhaan baqattoota amma jabaataa jiru kun erga Somaalilaand pirezidaantii haaraa Musee Bihi Abdiin buluu eegaltee baqattoonni rakkoo himatuun kun isa duraati. Dhaabbanni dhimma baqattoota UNHCR waajjirri isaa magaalaa Hargeessatti argamu rakkoo nageenyaa baqattoonni Oromoo irra deddeebuun iyyatan kana furuuf dhiibban inni godhu baay'ee gad aanaadha jechuun baqattoonni Oromoo komatan. Waajjirichi dhimma namoota hidhamanii jala bu'ee gadhiisisuu kan hin dandeenye ta'uu nutti himee jira kan nuun jee namni yaada nuuf laate kun hojjettoonni UNHCR baqattoota baasuuf dhaqan matumti isaaniitu yeroof hidhamanii gadhiifamuu waajjiritti himatee jira jedhan. Hidhamuu isaanii kana yeroo dhageenye waajjira UNHCRitti bilbilee qaama silaa dhimma kanatti gaafatamu yeroo dubbifnu deebisaa waajjiraan nu kennes akka uummata kana baasuu hin dandeenyee fi kanaan dura namoota bifa kanaan hidhame baasuuf dhaqanii hojjettoonni waajjira UNHCR mataan isaaniitu yoo xiqqaate 3 oliif akka hidhamanii turan nu ibsanii. Kanaafuu uummata kana baasuu dhiisii achii dhaquu akka hin dandeenye nutti himanii jechuudha. Qaamni dhimma kana itti gaafatamu kan UNHCR bakka kana buufate leegal kilinikii warri jedhamu jechuudha. Baqattoonni Oromoo Somaalilaand rakkoo kophatti isaan muddaa jiru kana ifirraa hambisuuf gamtoomuun murteessaa ta'uu hubatuun galma tokkummaa baqattoota Oromoo Somaalilaand jedhamu bu'uureessuu isaanii namni kun Oromiyaa Miidiyaa Neetwoorkitti himee jira. Waan ta'eef baqattoonni Oromoo bulchiinsa Somaalilaand magaalaa Hargeysa fi naannawa san jiraattan bu'aa tokkummaan qabu hubattanii gara galma tokkummaa baqattoota Oromoo Somaalilaand jedhamu kana dhufuudhaan akka tajaajilamtaniin dhaamsa keenya. Egaan daawwattoota keenya OMN irraa oduun har'aaf qabnu kanneen turanii waan daawwattaniif galanni keenya guddaadha. Qophiileen OMN biroon itti fufu oduu isin biraan ga'uun kan isin faana turan Yuun Ingidaati. Gama gummaa kaameeraa fi gulaallisuuf sagaleetiin immoo Abdii Jamaaltu nu faana ture. Yeroo gaarii isiniif jenna.